akkatti baanuu beekna malee akkatti deebinee galuu rabbuma bichaaf beeka. Namni kamuu gaafa fayyaa qabu waan dhukkubsatu itti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf anammoo manumti mataan kiyya jechuudha. Gaafa na dhukkubu bichaan maalummaa dhukkubaa fi maalummaa fayyummaa adda baasee beeka. Gaafa fayyaa qabu garuu waan deebi'ee na dhukkubu sana natti hin fakkaatu. Waan an dhibee argu sana natti hin fakkaatu. Dhibee kan namatti fidus Rabbi, kan namarraa kaasus Rabbi. Garuu dhibee kanaaf sababiin immoo ilma namaati. Wal gargaaruu wal cinaa dhaabbachuun maal taatee maaliif maal rakkattee maal si gargaaru jechuun unumatu waliif gaaddisadha jechuudha. Amma mucaan kun nan dalagadha of jijjiiree maatii koo jijjiiree jireenya itti aanutti darbatte biyyaa baate gaafa biyyaa baate garuu jireenyi immoo akka nuti yaadnee manaa baane osoo hin taane akka ofii yaadetti nu oofa jechuudha. Dhugaa Rabbi warri har'a fayyaa qabaannee onlaayinii kanarra utaallee burraaqnee tiiktookii kanarra akka wayitaanu kuni gaafa dhibee hamaan nu qabate amma limmootti galla dhaqne takkumaan harka kennanna jechuudha. Ammoo Rabbi nagaa guutuu nuuf kennee osoo dalagannu osoo baanee gallu osoo nyaannu osoo maatii keenya gargaarrannu osoo ofiif guduunfinu yaa Rabbi galatake jechuu dadhabuun keenya immoo dhumarratti waan hin taane nutti fida jechuudha. Maal jechuu barbaadeen beektu mucaan kun nan dhibama jettee hin baane harka namaattan kufa jettee hin baane nan dalagadha of jijjiiree maatii kufan ta'aafettee manaa baate akka ishee yaaddee immoo hin taanee fi wanti hundumtuu jireenyi biyya Oromoo baay'ee ulfaataadha. Sanuu orma bira namaa wayya Oromoo akka ofii bira manna dhugaa Rabbi Oromoon baay'ee walitti cakkanti. Baay'ee maaliif akka ta'e hin beeku. Namni biyya keessaa waan qabu walii kennee yoo dhabe immoo walii liqeeffatee wal yaallata. Inni biyya Ormaa kun osoo harkarraa qabu akka hin qabnetti, osoo argu akka hin agarreetti, osoo dhagahu akka hin dhageenyetti nama bira darba. Mee maaliif ta'e kun hamma yoomiitti? Inni Orma fattane kun bor uftaan naqaqqabuu danda'a jennee yaaduun nurra jiraata. Amma silaa osoo mucaa kanaafi birriima diraamuma 50 diraamuma 10 otoo buufannee dhugaa Rabbiiti. Dhukkubsattumti ishee kun otoo haadha ishiif galtee haadha ishiif qorichadha. Otoo biyya abbaa ishiitti galtee yoo jiraattes jiraatte yoo duutes duute. Sun hundinuu hireen harka Rabbiiti. Garuu biyya Ormaa keessatti akkana rakkanne dhugaa Rabbii yoo arganne yoo beelofne osoo dadhabe hin jedhin osoo dheebonne hin jedhin waan hunda dandeenye hennaa fayyaan nu dhibu baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata. Rabbiin harka namaa nu laashisiin osoo lubbuun nu keessa jiru osoo hojjetachuu dandeenyu osoo baanee galuu dandeenyu Rabbiin harka namaatti nu galchiin. Dhugaa Rabbii harka namaatti galuun baay'ee ulfaata. Ija namaa keessa ilaaluun baay'ee ulfaata. Sanuu otoo maatii ofii bira ta'anii wayya dhibamuun gaarummaan qabu. Erga dhibamanii immoo osoo maatii ofii bira jiraatanii bareedaadha. Na maal jechuun barbaadan gama kiyyaani dhugaa Rabbi haga dandeenye osoo walitti buufannee fi mucaa kanaaf. Har'a fayyaa qabna bor wanta nu mudatu hin beeknu. Har'a hin dalaganna birrii arganna. Ofiifis qooddannee maatii keenyaafis keenya jechuudha. Kanaatiifuu hammuma dandeenye birrii 5 osoo hin jenne birrii 1 osoo hin jenne birrii 10 osoo hin jenne bakka haguma humni keenya baase otoo walitti buufannee tikkeettii kunne ishee gashinee maal ta'a? Namummaa ofiif jecha osoo hin taane Rabbiif jecha waaqarraan argadhaa gatii kiyya jechuuf jecha osoo dalagnee waan akka kana. Amma mucaa kana yoo tikkeettii sii kutan malee siin galchinu jedhanidha. An akka jedhus Oromoodha. Yoo tikkeettii sii kutan malee siin galchinu ka jedhus Oromoo. Ka dhibamaa jirus Oromoo. Manni isheen itti dhibamaa jirtus Oromoo bira. Meegaa kana maal jenna? Ulfaatu. Akka kootiin ulfaate. Anatti gaaffiis natti ta'e baay'ee ulfaate. Bishaan dhuddullee ishee guba. Foon irraa dhume lafeetti bahee. Lafee buusaan lafee ishiillee sassarramee bakkeetti bahee jira dhugaa Rabbii. Baay'ee takka garaa nama nyatti. Daldalaan gaafa nama fidu hojii akkasii galta. Birrii hammanaa argatta. Jireenya akkanaa jiraatta jedhee warakka beeffida. Har'a kun erga fidee Dubaay keessa galchee gaafa isheen dhibamtu immoo
yoo tikkeetti sii kutan malee siin galchuu jedha. Mee amma gaafa mucaan kun duute wayyoo jedhee namni poosti godhu baay'eedha. Namni reeffa ishii galchuuf birrii walitti buufatu baay'eedha. Garuu har'a jira ishiitti gaafa lubbuun keessa jiru hin yaallannaa, hin fayyifannaa, hin fayyiti namni jedhu jira hin jiru. Namni dubbate hin jiru gammaatti. Idimee mubaarakii rabbi haa dheeressu. Dhugaa rabbi fayyaa guutuu isaaf haa kennu. Jireenya isaa irratti jireenya isaaf haa dabalu. Mubaarakitu sagalee ta'aafii jira. Oromoon bas mubaarak bichaadha Oromoon biyya kana keessa jirtu. Mubaarak nama reef dhufu. Mubaarak nama biyya kana seera biyya kana keessa seeraan hin beekne. Warri kaanu warras keessatti aarrii baasan. Warras keessatti abbaa qabeenyaa ta'an. Ani qabeenyaan qaba warri jedhan sun maaf hin gargaariin mucaa kana. Lafa kamiyyuu haa taatu gandaan wal qooduu miti biyyaan wal qooduu miti lagaan wal kiruu miti. Har'a namni tokko tikkeetti irraa muree galchuu dadhabaa mucaa kana. Namni qabeenya qabu baay'eedha silaa Oromoon biyya kana keessa. Ani qabeenyaan qaba of danda'eera kan jedhee fakkaru baay'eetu jira. Oromoo biyya kana keessatti rakkachuu maaf sagalee ta'uu wal dadhaban. Maan inni qabuu waanuma qaburraa nama gargaara. Maayyoo ishee gargaara. Ishee bichaa miti nama baay'ee rakkata garuu namoonni keenya osuma birrii qabanii nama gargaaruun fedhan. Dhugaa rabbi baay'ee nama aasa. Baay'ee nama gaddisiisa. Nagaan hundagan nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti hunduma keessaniif ani nagaa kutti rabbitti haa tolu. Isinis nagaa akka qabdan abdiin qaba. Nagaan keessan guutuu haa ta'u. Rabbi nagaa isiniin dhowwatiin. Rabbi nagaa fi ija isiniin dhowwatiin. Gaafa nagaa qabnu waa baay'eedha. Waa baay'ee yaadna waa baay'ee saamna. Gaafa fayyaa dhabne bichaadha. Ammoo rabbi nagaa guutuu isiniif haa kennu isiniin jedha. YouTube ko subscribe like share na gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Haati ormaas haadhuma ormaati biyya ormaas biyyuma ormaati. Namatti matanii fi lafatti baqatan tun jiru. Dhugaa baay'ee ulfaata. Baay'ee maaliif akka ta'e immoo rabbaa beeku. Rabbi dhibee kana sherraa kaasee nama dalagatee yaa rabbi galata kee jedhu ishee taasisu. Dhugaa rabbi du'aa godhaafi.